Kafiroo ammoo sapiraayizii wayii isin godhuun barbaada yeroo baay'ee jechuudha. Mucaa tokko qabaa. Alhamdulillah. Mucaa tokkoon qabaa. Innama walumaa galatti yuunivarsiitii seenuudhaaf waggaa takka bichatu hafaafi. Haramaayaa yuunivarsiitii seenuu deema. Waggaa takka hafaafi jechuudha. An jireenya ilmoo kootii jiraataa jira. Ni galee. Mucaa tokko qabaa maqaan isaa maqaa isaa asirratti illee himuu yoo baadheetiin jedhee baay'ee salphaadha. Mucaa tokko qabaa. Maqaan isaa Guutamaa jedhama. Yuunivarsiitii seenuu deema waggaa takka tafiif I think. Waggaa takka booda yuunivarsiitii takka amma gara 22 seenaa jira jechuudha. Inshallah Seekteembar keessa jechuudha. Waggaa 22ffaan seena. Isa birootiif warri yoom fuuti isin yoom isin maa yoom heerumti warri jettanii fi sorry yeroo heerumaa dhufetti nan heeruma ammaa fi akka isin fuudhaartanitti fuudhuun barbaanne jechuudha. Heerumuu barbaada waan ta'eef gadaa dubartiin heerumtu eeguu jira jechuudha. Kofinti nama itti na gobalchiise. Amma gadaan kuni gadaa shamarran fuudhaartu dhiirri heerumaartu. Kanaafuu inshallah yoo rabbi jedhe 2029 fi 28 soddoma irratti gadaan shamarran heerumtu. Akkasi hayyuu ta'u gadaan shamarran heerumtu ni dhufa jedhee waan abdii qabuu fi yeroo isin shamarran heerumtu sannan heerumaa jechuudha. Kun dhaamsa kooti. Thank you asumaan bagana dhageeffattanii fi kalammata ammoo wanni kun asirra gizee laalta aartee isinitti hin fakkaatin warqiidha. Okay. Dheengadda gaafa aarii manarraa bahisan godhadhe. Yoo machiin poolisiin qabdee gara biyya kana galchitu waan gurra kiyyarraa qabu wayya jedhee gurra gaggodhadhee manaa bahee beektani. Isinama yaadachiisuudhaaf malee waan himamuu qabu miti. Akkas doolaara 1000 wayi waan baay'ee easiidha. Maal jechuu barbaade waan biraa. Sadaqaan bittee wallaa sadaqaan bitte sadaqam asirraa leencuma asirraa guru kanaan bitte. Leencuma asirraa guru kanaan. Ati jala kana teettee taaptaaf goota akka kotteen si quunca'utti. Ana ammoo jechuudha sadaqama asirraa guru tanaan bitte galata rabbii. Thank you. Warroonni leenca naa kennaa turtan makiina diimtuu naa kennaa turtan galatooma ulfaadha. Rabbiin jasaa keessa naa deebisu. Wallaahi diinamee kanarraa gaccabsita warqii matana gurrarra na arguudhaaf nama meeqa gubataa jira. Waan bira maal jechuun seenaa kiyya himee fixeeti ganuma gabaabaa kana seenaan kan koo laala. Yoo heerumta warri jettan ammoo isinii gabaabsee isinii xumuree jira. Gama biraatiin ani idimee kiyya diqqeen irratti nama waa hunda argeedha. Waa hunda yeroo isiniin jedhu haadha tiyyaaf intala hangafaati. Akkamitti bulanii akkamitti bulfatanii akkam yoo ta'an jiraatanii akkam yoo ta'an oolanii akkam yoo ta'an galanii nama haati tiyya gatteessiftee akkasitti akka yoon tiyya akka hoo jabduu wayii qaba qabri nagaa isii haa taatu na guddifte. Isinii galee akkatti bulaniif akkatti turanillee hin beekaa jechuudha. Kafiroo ammoo sapiraayizii wayii isin godhuun barbaada yeroo baay'ee jechuudha. Mucaa tokko qabaa. Alhamdulillah. Mucaa tokkoon qabaa. Innama walumaa galatti yuunivarsiitii seenuudhaaf waggaa takka bichatu hafaafi. Haramaayaa yuunivarsiitii seenuu deema. Waggaa takka hafaafi jechuudha. An jireenya ilmoo kootii jiraataa jira. Ni galee. Mucaa tokko qabaa maqaan isaa
maqaa isaa asirratti illee himuu yoo baadheetiin jedhee baay'ee salphaadha. Mucaa tokko qaba. Maqaan isaa Guutamaa jedhama. Yuunivarsiitii seenuu deema waggaa takka tofii fa'iitinki. Waggaa takka booda yuunivarsiitii seenaa jechuudha. Eenyuun irraa dhaltee walumaa galatti immoo waa bishaan irraa dhalee ilmuma namarraa dhalee beektiti. Waa bishaan gara gadhugurraa dhalee. Wallaahi waa bishaan gara gadhugurraa dhalee kallattii makamittuu ilmuma namarraa dhalanii miti bar namni namumarraa nama dhala. Eenyuun irraa dhalte warri jettan ganaaba. Sa'aatii an biyya jiru sanitti Baangaalii waa Itoophiyaa keessa jirti. Gaafa Kuweetitti deebi'e yoo akka an biyya dhisan taate malee akka an biyya dhusanii ulfa baadhattee biyya galte jedhu namni jedhu san taate malee gaafa Kuweetti gale ji'a takka bichaa biyya taa'ee biyya kana dhufe jechuudha. Ji'a takkaa iyyuu hin fidne. Bulii 28 keessa biyya kana dhufe deebi'ee. Bulii 28 ji'a 11ffaa gaafa guyyaa 26 gara biyya galee ji'a 11ffaa gaafa guyyaa 26 biyya galee tokkoffaa gaafa 7 eessa jira tokkoffaa gaafa gaafa 4 Dubaay jira ji'a tokkoffaa gaafa 4 jechuudha 11ffaa jechuudha 12 jidduu jira mitiire gaafa 4 Dubaay jira gaafa ji'a tokkoffaa gaafa 7 biyya kana jira jechuudha 2023 keessa jechuudha 23 gaafa 7 biyya kana jira gaafa 4 ammoo eessa jira 23 Dubaay jira jechuudha akkas xiyyaara keessatti ulfoofne Kaayiroo finne na fakkaata warri ulfa Itoophiyaa fiddee asii keessaa baafne jedhu sun jechuudha xiyyaara keessatti ulfaa'uun oolu bishaan xiyyaara keessaa dhuge sunna ulfeessuun oolu I think akkasi Kuweetiin keessatti ammoo waggaa 9 kaanee dhuma galuunsarra maaltu nu ulfeessare hin beekne jechuudha wanticha kabiraa ka lammata ammoo isin himee miti ilmoota akka qabaa isin jedhee maqaan isaa Gammadaa yookaan ammoo Guutamaa jedhama. Inshallah dabaleetiin galaanis akka argadhu du'aa hinaa godha. Gama biraati waan gootummaa kiyyaa onneen tiyyaa paarsantii 75 dhayatti gootummaa irraa jechuudha. Hamma 80 illee gaafni deemtu jira jechuudha. Hamma 80 illee gaafni deemnu jira. Dhiira moo shamara qabda maal inshallah Guutamaan yookaan ammoo Gammadaa maqaan isaa maal inni Guutamaan maqaan dhala jira dhiira moo dhalaadha jetti ni galee lammata ammoo fixeen tire akkasuma seenaa kiyya jechuudha onneen tiyya paarsantii 75 hanga 85 dhayatti jechuudha gizee dhayattu jechuudha keessattuyyuu inshallah akkuma diyyette naaf haa godhu sabriitii galatoomi kalammaffaa abbittii ta'uu qaba jettee yaa kalammataa abbittii ta'uu qaba abbittiin garuu osoo jaarsa ta'e hedduu natti tola namni maqaan abbittii osoo jaarsa koo ta'e natti tola amma jaarsa kiyya maqaan isaa yoo warri kabiraatti baafata jiraate anammoo abbittii itti baafadha jechuudha akkas osoo ta'e natti tola kutaa Oromoo keessaa kutaa tokkon jibbaa jiruu miti du'aan illee nan fidin jedhu kutaa tokkotu jira jechuudha kutaa san rabbi jiruu miti du'aan illee nan fidin gaafa lubbuun na keessaa baatu dhaamadhee du'aan iyyuu jechuudha kutaa san ammaaf eenyu jettanii nan gaafatina kan lammataa ammoo dhiira keessaa dhiira diimtuu rabbiin akka anaaf dhiira diimtuu girgiddaan itti fakkeessu du'aa yakkanaa kadhattan dhiira diimtuu jechuudha dhiira diimtuu keessallee diimtuu luka qadhattu hin fedhu higa ka Haya weh jetti ko nante jetti kana follow na godani bannata achu duratti wallahi amara harka na fuudhe bar inde osoo namni meeqa jala kana jiru wallahi sabicha na birbateen tadu amara harka na baase follow na godani hundi keessan iyyuu nama kuma kudhata akka haa galu let's go follow na godani qaqqabati jetti habibi wallahi
jabaa kiyya naa jiraadhu dhugaa rabbi an oolmaa kee danda'een deebisu yoomiyyuu oolmaa kee danda'een deebisu jetti koo dhugaa rabbi yoomiyyuu taanaan oolmaa kan kee oolmaa keetiif oolmaa abbitti danda'een deebisu wallaahi naa jiraadha ummata dantaa kan koorratti hin tadaraaddarre ati reefu guntuta baastaa yaa reefu guntuta baasaa jirata guntuta sun dhugama maaliif jennaan takka dhiira hamtuudhaan rabbi waliin hin qabne jechuudha abbaan kiyya ka mucaa marraa dhalee isiniin jedhu kunillee dhiira falfalaa miti dhiirri falfaltuun bargisee si qabdu qaama kan kee kana si sukkumti akkasii bullaa'ee si lallaafutti jechuudha akka nama akkasiitii miti jechuudha buddeenumatu afaan banaa jechuudha. Gama birootiin ammoo maal isiniin jechuu barbaada gara fuulduraatitti maal ta'uu barbaadda jettanii osoo na gaafattanii gaafii keessa hedduu natti tola gara fuulduraatitti amma keessattuu jechuudha biyya amma jiru tana keessa osoo gara biyya tiyyaatitti fagaleeti gara biyya kootitti galee doktora ta'uun barbaada doktora ta'uu hawwii kiyya guddaa doktora yookaan barsiisaa jechuudha barsiiftuu jechuudha gaafa barsiiftuu ta'uu kana tiktokii keessatti mana barumsaatti osoo hin taane tiktokii keessatti barsiiftuu ta'uun fedha asumarra deebi'ee jechuudha sammuu namoota hedduutu tabalaashee irra tiktokii kana keessatti sammuu keessa yaaluudhaaf karaa fuulduraatiin meeqa dhaluu barbaadda jaaga jettee haguma baankoon ijaarsa kiyyaa danda'e dhala. Namni midhaan facaafatullee hanguma sangaan baqassee keessa midhaan buufatanii miti akkasuma jechuudha. Hanguma wannooti kalammataa ammoo wanni biraa maal inni gaafiin keessan dhukkubsataa yaaluu barbaada isiniin jedhee miti understand wal goone miis understand wal goone thank you dhukkubsataa hedduu yaaluun barbaada maaliif dhukkubsataa hedduutu tiktok kana keessa baay'atee jira waan ta'eef barsiiftuu ta'uun barbaada. Hanga harkaan lafa qabadhutti barumsa kan koo ittiin fuufa wallahi barumsa ittiin fuufa tana onni marraa isiniin jedhaa jiraan barumsa waan barumsaan nan baradhaan taama isiniin jedhe tana onni irraa isiniin jedhe naa mana jeetii koo thank you galatoome innaan namni dhibbi takkaatti dabalama jeettiin 10,000 takka hagalu koomentii galagga qaba kun jeettii koo ka jedhu kana fooloo godha 10,000 takka hagalu waan biraa maal inni gaafiin keessan hanga meeqa baratte kana dura alhamdulillah hanga kutaa 10 baradhee jira hanga kutaa 10 baradhee jechuudha tokkoffa leet bahuu baadhu yeroo san duubaan lammaffaa sadaffaa bahaa dhufe jechuudha baay'ee barattuu cimaa ture jechuudha barattuu cimtuu ture dhugaa anaa zargaatiin keessan kabiraa maal inni seenaa kiyya irraa isinii fixe na fakkaata kan itti biyyaa baheetiin jedhee 2000 kan mana barumsaa seene 1998 kan ittiin meeqa kuftee wallaahi takkaan kufne rabbi kakadhe takkaan kufne abadan takkuma osoo hin kufin kutaa 10 gahee jechuudha 10 dhaabee biyyaa bahe takkumaayyuu hin kufne jaalala barsiisotaatiif barattoota ammoo rabbi ganna dhiise akkuma amma haasa'uuf akkuma amma kolfuuf akkuma amma ta'u kanatti bakka amalli kiyya waan jijjiirame takka hin qabu. Dirfadaatiin kiyya akka waa dafaruuf silaa tana nama du'u gina ammoo maalinni onnee kan kootu fayyaa onnee kooti fayyaa onneen kiyya ajaa'ibatti onnee qulqulluun qaba namaaf osoo tola oolee hedduun natti tola hiyyeessa osoo gargaare hedduun natti tola nama tumtee beektaa wallaahi gara fuulduraatitti hanga ammaatitti namni harkaan gadhee tume hin jiru indee tumee jira malee gaayis ibanni tumee jira wallaahi billaahi tumee jira bara kan beektanii bara 2000 fi barkumeedha ganna lafti barkumee akka malee lafti ganna intaluma abbeeraa kiyyaati wal qabanne yeroo hunda wallolla gaafa kaani maal godhe isin bakka fakkaate ani nama isin bakka fiidden dandeettu maal jettantuun jechuudha waa muka koruu kana namni qixa kiyya muka koruu hin jiru muka koree eege jalqaba mana barumsaatii bahee boqonnaa akkuma xumurreen dhokadhee bahe boqonnaan arginaan karaa jijjiirattee galxiisii yeroo hundaa angubadhe
coggaran na gubate maal godhe gaafa kaani bahee boqonnaa odoo isiin nan argine haga boqonnaa bicha baradhee boqonnaa odoo isiin nan argine bahee muka kore karaa gallu san irra muka kore isiin tiyya daree daree barannaa malee boqonnaa baate nan argine laxxi jettee naa dhufte daftaratti baadhatte tamesii achi garra gallaalee argeetiin jedhe onni naa horadhe rabbi haa beeku achi maallaxaxxe jedheeti haa isiin gad dhuftu eegee muka keessa gabbu'eetu maan eege ta eegeetiin jedhe gadabeen beektanii miti gadabeetu jira gubbaarra bargamuun dhaabata achi ta qabe lola dubartiin beektanii miree isinuyyuu mataa malee uffata malee bakka biraa waliin qabdu matama kana qabadheetu maan kaayyoon kiyya maal inni boolluma gadabeeta bishaa dhoqqeen guute san keessa buusuudha achuma keessa buuse ta achi keessa buuse jedhe lafaa akka waliin kaane qofa kaayyoon kiyya lafaa akka waliin kaaneedha dhoqqee san keessa akkasiin waliin baane alhamdulillah galata rabbii achi keessa hin buuse achi keessa hin buuse achi keessa akka waliin baanetti guyyaa guutuu irra deemaa ole guyyaa guutuu jechuudha guyyaa guutuu amma garuu wal saalfanna suudii jirti isiin ijoollee sadii qabdi suudii sadii maarfaa faayyoo argatteerti amma gizee naa bilbiltee bakka nama nagayaa taane naa bilbiltee yaadattaa isiin naan jettu wallaa billaa ni qaanfadha waan san godhuu kootitti ni qaanfadha bas ni qaanfadha akka malee qaanfadha wallaa ni qaanfadha waan yeroo tokko keessa dabarte ni qaanfadha akkas amma yeroo takka ammoo tumamee jira nama meeqaan na tuman si fakkaate lafti rooba dhiira sadiif durba lamaan na tuman dhiira sadiif durba lamaan sanuyyuu barna ari'anii karaa qara dhufen na deebisanii na tuman karaa qara dhufen na deebisaniitiin jechuudha leexoo baarzafii kanaan karaa qara dhufe keessa na deebisanii meetira meeqa fiigee daftara fixadhee qalama waa hunda gatadhee fixadhee caammaan luqarraa na baddee iskaarbiin mataarraa na baddee umarra na qaban akkas waa miidha keessa dabarree as geenne rabbi hadhaan godhin malee waa baay'ee keessa dabarree as geenne jirra bullee barii arguuf awwalee musammaa tokko akkanaan natti ergataa ofii nagamaa biyyitii isaanii